ORA deebinee walitti deebinee jirra. Har'as viidiyoo qashtiidha walitti deebinee jirra. Viidiyoo nama ba'aa jiru dhugaa rabbii waan mataa gadi qabatanii ilaaltanudha. Ija keessan jiruun fadhaati ilaala. Ija keessan jiruun fadhaa ilaala. Andi chaalande. Andi chaalande. Kaali kaali shibu. Ara. Anke sanjiru. Anke sanjiru nama tu na ergen nani fudhe dhufe malee anke sanjiru laan anke sanjiru ana keessa na baasa. Orota wanta akkasii kun sodaati na malee wanta akkasii godhamaa jiru kun dhugaa rabbichaan dafratee akkasii eessa akka finne hin beeku garuu wanti kun godhamaa jira. Ijoolleen tokko immoo aartii kana irratti haasa'aa jirti. Morma jala wal galtanii viidiyoo waraabdanii irratti gadhiiftan jechuudha. Akkasumas suuraa kaatanii irratti gadhiiftan warri jaalallee qabdan warra abbaa manaa qabdan. Maal godhaan hin jettune? Maal agoon? Achumatti keessaa walii erga achumatti wal jajaa fidanii asirratti irratti gadhiiftan. Isa kaanuyyuu nan gubadhiim. Maal lama yaaddanuu sen? Kasumayyaa garuu yookaan immoo bakka nu ergisaanis viidiyoo wajjin waraabnee gadhiifanna akkasuma footoo wajjin kaane gadhiifanna. Qallee akkasii dhaabaasin amma maalaas aartii mucaanii viidiyoo akkasii hojjechuu fi viidiyoo akka ammaanaa hojjechuudhaaf yaaddi maa kaa namni biraan jiru jara qaba wayyaa maa jara biraan nama siluma nama qabuuf waa dabalama jedhani yeroo ta'a dhugaa rabbii nama qabuuf waa dabalama jedhani jarri duwwaa ta'anu jarri siingilootaa calluma jedhanii taa'u. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر مجانة تنون دوينو رت صلاة رافيمو الله أكبر أوروتا دعانو سيمو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Koi duadu mana seenu rat salata ram chankun amma maayni ma rakkinni keessa maayni dha amma ko jarra kasta ajirtan rakkinni keessa rakkinni keessa nutti ma bakka walif galla yookiin immoo bakka ana silkii tiktokiin hojjenne naa fida isan barbaadan silkii tiktokiin hojjenne barbaadan dhugaa rabbicha kana nan gurgura inni kaan immoo nu gunjaasisuudha ta'ee hin beekwan lama obra Foodi naan hin jedhina hin fuudhuun jedhan hin fuudhu bakka rabbiitu na jiraachisaadha manaan na jiraachisa ba'aan bakka akkas jiraachee dhugaadha hin fuudhuun jedhe bakka hundee maali rabbiin na jiraachisa barqeetu fuudhee dhabeedha kitaaba qulqulluurratti barreeffameera barqeetu gaariidha fuudhuun jedhe manis bakka raachee maaf didee ammaaf hin fuudhu bakka anis Orotaa kan qaldiidha Aslin eda xaba wayii qaba ture xaba isaa kana irratti immoo namni wayii hojii inni hojjetu agartanii dhugaa rabbii baay'ee nama jibbisiisa bakka nama keenya ta'ee deemee jara Eertiraatiif waan inni ta'aa ture an kana argee of ittiin gaddean eenyuun inni namichi kun miima bareechaa dhaggeeffadhaanii maammeedha እግዚአብሔር እንግዲህ ሲሆነ ነገር ቢሆን እናንተ አሁን እዚህ ጋር መጣችሁ ኮሜንት ላይ ቢጽፋችሁ ደግሞ እንግዲህ ሲሆነ ነገር ነው ዋት ይወቅ ወንበላሲ ኢልሞነ ነው
Itu cawate. Rabbi sudah tahu. ደቂቃ አለፈች። ይቅርታ ማሜ እኔ ልወጣ ነው። ይሄ ደቂቃ 5 ደቂቃ ነበረ አለፈ ግን ማለት ነው። Wanti ta'e maa inni beektu hangabaabseen isinitti hima. Asliin eda geemii qaba ture. Geemii isaa kana irratti immoo nama 100,000 nama 12,000 irratti hirmaate. Dhugaa rabbii geemii namni akkasitti irratti hirmaatee beeku hin jiru akka Afrikaatti. 100,000 asaba. Nama 100,000 12,000. Achumaan gizee Mahammeen kana argu maraateera bakka. Nama kana harii furatti akkamitti dhufsa jedheni namni kana harii akkamitti si galee Indiriisii wajjin qaba ture geemii kana. Indiriisii irratti dhufee namni kana harii akkamitti si moosisa jedhee maraanna. Asliinis immoo aaree deebii kanaas deebisee jira. Maal jedhe Asliin? Erbee haadharaaw. Inde. Hai. Geemiin natti hafa mana yaana hin quuxawan. Ibbi qaribbinyis. Taabtaabii qofaan immoo yaani. Indiriisiin elee taabtaab kalaashan nafku bakka. Taabtaabii qofaan immoo afuru. Namni kumaabii botorbaa kun dhufee taabtaabii yoo gara immoo yaani. Hai. Deemiti ka Eertaraa kennitu san ka Amaaraa kennitu san yoo dandeette kunoo ilma obboleettii teetii ka maali ka ilmaa wajjin rakkataa jiru as keessatti kenniif itti dawwali. Dasii beekaa ilma obboleettii teetii ka eessuma taatuuf as keessa rakkataa jiru kunoo asirra daqiiqaa lama ga'u manni isaa dhaqee jiru inni keessa jiru si garsiisu gimaata. Hai. Haga ormi. Mamme perepanti mamme baga gammad akkana leenca kiyya jabaa kiyya shuraabichi mootuunuu ba'e dasna jedha dhugaa rabbii wanni fedhe waan fedhe yoo ta'e waan feete yoo taate bitamtuu miti haadha garaa miti garaa ibnul garaa abdul buxuuniinu yoo taate silaa guyyaa kadhaa achi dhaquun qabdu ture xinnaadhu lammadammoo maali wanni funyaan qabattuuf argaa dhatte miti sitti tiraan Beekamaadha kun. maa funyaan qabatta ija qabda miti argaa dhatte miti maali funyaan qabatta siluma jirrin xiraawu. Alhamdulillah baga rabbiin si xinneesse wajjiniin xinnaattu biratte wajjiniin xinnaatte aldiinak kan wallaahi billaahi ergasiillee gurbaan bakka normaal waa'ee nama dhuunfaallee dubbadhu hadha keessoodhaan hin jibbe maaliif ituma wanni fedhe waan fedhe ta'e guyyaa akka dhaachitti argamuu hin qabdu ture. Perepanti na aldiinak baga sitti xiraa'e miti hin gubate miti yeroo akkasitti qabxiin mul'achuu didee miliyoonni dhufee qabxii dirgim godhee dhossee jedhu funyaan si dhukkubee taaptaappii ijoolleetu booksii funyaan booksii keessa funyaan keessa si bu'ee booksii ta'e taaptaappiin ijoolleen tuttu akkana ijoollee Oromoo baga gammadde doktor Perepanti baga yeelloof. Geemichi moo geemii akkamii ture beektu? Veni da messi duro, algo chuga curati sente, te que saya tu burba, que saya tu burba. Si tu pa kana, lenca bu ajuru lala. Lenci na manya, Lenca bu ajuru ko lala. Tela jalka korma, Geemichi lala se. Namni akkamitti kudhaniif zero dhammaata. Maya daw. Argaartu nama 100,000 12,000 garuu ni kana irratti ilaala. Nama 100,000 12,000. Agartanii gara kana irra. Maya daw. Nama kana hariitu kan dhufeedha. Dhugaa rabbiin gammachiistan. Nama kana harii qabnaa silumaa qoynu. Oorotaa nama kana harii qabnaa? Nama akkas miidiyaa akkasitti qabatee qabnaan ilmi murtiirraa akka jarri immoo taa'anii itti taap godhaa jiran immoo laala. Doktor ilaala. Doktor Asli ilaala. Let's go Doktor Asli ilaala. Abet. Family. Doktor Asli gurraacha Afrikaa. Allahu Akbar. Waan qabdanu. Geemii miti dhugaa rabbii. Ittuma daiga. Let's go Asli. Asli na di mataran kire. Akka jarri taap itti godhaa jiran argaartu. Gurraacha Afrikaa argitanii. Kanatti gaa dhugaa rabbicha namni keenya gisee akkasii wal gargaaruu dandeenya. Riikaardii cabsuu qaba faamilii warabbal kaaba.
Kuno waan qabnu qabannee leenca keenyaan itti dhiyaannee jirra. Allahu akbar nama kuma 82 asli doktor asli kuma 82 doktor taabtaabii meeqa geera fidi kaamera fidi taabtaabii miliyoona 41 nama kuma 82 taabtaabii dhumaan fixuun danda'am qabicha kan dhugaa rabbi taabtaabii dhuma qofaan fixuun danda'am. La Maqamnuun sibira jirra. Kana hariidha ila. Taap. Taap. Gurraacha Abet namni keenya garuu enerjii isaa bakka firi jara kaan immoo ilaalaa kunoo jara kaan niitoorkii barbaachadde jarri ba'anii jiran dhaabatanii isaayyuu bismillah Orota akkasii miti namni kana harii godhe isinuma gatii ta'e jennaan eebbifamuu qabdu asliin numti nu haa eebbisu. Al tokko an dhaabadhe naamin jedha hariin keenya dhaabanne aamin jenna hariin keenya nam tokko akka taa'e aamin hin jenne meemee du'aa isaa jalqa. Kaawwanna qabdan rabbi mataa keessan ol haa qabu wallaahi rabbi mataa keessan ol haa qabu amaanaa guddaa irratti kennitanii nama amaanaa baatu miti amaanaa nyaatu miti nama amaanaa baatu rabbina haa godhu. Aamin jedha aamin. Jechaan harkaa bada bakka qaal yeellanyam akka afaan. Jedhe maaliin waa ta'u ingiliffaanis arabiffaanis chaayinanyaan anas jedhe. Gudii goota. Beekamaa. Gudii goona. Injiru. Gudii kono wallahi ladee. Eebbichi. Thank you so much. Ulfaadhaa galatooma. Warra qofaan taaptaa godhee fa'aa jira wallahi faadheen tun bara wallahi faadhee yoo lolte bara koo hidhannaan. Gurraachadhe garuu. Waa'ee kee miti amma nu eebbisi. Nu eebbisi. Gurraachadhe. Maal seessa baasee seensista nu eebbisi malee. Linki godhaa taatti godhaa. Rakki. Keetiin seensin eenyuun. Maayini koo hin eebbisi dura. Sanoyyuu onnetti isinii banaadha seentanii keessa gangalatan. Jaarsaaf jaarti wal guuraa koottaa no problem. Algaan jira. Orota maayini rakkinni amma. Ka algaa barbaadan algaa ka taa'uu barbaadan kurstiin ka ciisuu barbaadan algaan jira. Jaarsaaf jaarti ka fuudhu jira ka singilii fuudhu jira hundi keessan. Onneenti isinii banaadha. Caamman kotta caamman irra deema kopheen baafatina. Kami jiruusaa isin irraa seenaa. Thank you so much. Ulfaadha. Hundi keessan walumatti ulfaadha ka ebalu. Rakkisaadhe. Leelaano. Leelaana garnoo ishii. Kenna waan waan cankanii fi waan toppii waan hin ta'inii fi waan maal hin ta'inii fi jettanii gargariin atti kaaftanii wallahi hundi keessan thank you so much ulfaadha galatooma. Namni keenya garuu yeroo rakkina keessa al tokko jira baqa waliif kan dhaabbatu danuutu jira. Amalli keenya kun eessattuu wal bira hafuun qabudha dhugaa rabbichaa nu yoo wal hin gargaarre nu yoo wal bira dhaabbanne namni tokko kan nu bira dhaabbatu hin jiru kanaafuu jennaan wal bira dhaabbachuun dirqaman jedha yeroo kamiinuu taanaan nu mo'attoota. Gabbitee malbasa ifa manaan jettu mimma darjaaso maal san amma kana hunda bade jedhe namni eessa bade mun warqiin kun jedhe badu hunda badu jedhe kuma dhugaa rabbi nu oromo miliyoonni meeqa kuni jimmin ne ma walla kornaa namni waa saa kana inni lakka oboli na jala barbaaduudhaaf kan inni lakka jimmin ne ma walla kornaa nu yeroo meeqa bade ofuma gooti bade namni na barbaadu namni na gaafatu jiru kana boodee na lakka ina horiin kan lakkaa'amtuu fi sii badde keessaa barbaaduudhaaf jedhe dhugaa giseen badu dhugaa rabbichaan giseen badu nam tokko na barbaadira hin jiru bakka maatiin koo dhugaa rakkina qabdu isin rakkina qabdu bakka. Orota meekaappiin akka kana naman jijjiira nutti maadara rabbicha meekaappiin akka kana naman jijjiira. Ani maase bakka wal dhiisaa jirra amma wal baqachaa jirra.
እሺ እሺ አዋተ እኮ ናሰው ዋተ እኮ ናሰው Gurbaan kun ka Chaayinaa keessa deemee jira. Chaayinaa keessatti immoo waan nyaatamu beektu qaba. Waan adda addaatu nyaatama. Achi keessa koo rakkinni hin jiru dhugaa rabbicha. Beelaateen naan gadi baateetuma deemtee sookii sooktee wanto nyaatta achumaan. Maasitti rakkataa jirra malee dhugaa rabbi jarri waa tokko hin dhaga'an waan karaarra jirus hin nyaatu. Amma maal jechuufanii gurbaan kun waan ta'e nyaachuu deemaa jira reestooraantii keessa. Maal nyaachuu deemaa jira ammoo innaan gaanfollee beektu. Gaanfollee si lafarraa akkas beektu jedhee nama na gaanfollee nyaachuu deemaa jira. Mee wajjin nyaanna. ከምንበላው ቀንዳውጣ ነው። እዚህ ካራኮሌስ ማድሪድ ነው ያለነው። ናውጣ ተጎልጉሎ ነው በስመ Kandauta. ኢትዮጵያ ኤክስፖርት ማድረግ ብንችል ይሄንን የት በደረሰ እውነት አቤት ሰማይ Wantatti keessa akka inni gajjigsaa argaartu daabboodhaan gaanfollee argaartu ሳይጠገም ተባረኩ። ያማስ ኦስማን ይባላል። ከሴኔጋላዊ ነው የሚያለቀው Igualmente. Y que tengan buen fin de semana. Eso, venga, gracias. beelaatanii du'uu kaanaan deemtanii nyaattu kan misaan nyaannee qursii nyaannee irbaata nyaannee achii dhuftanii qanii guutuu beelaa ooltanii ganama subii kaatanii gizee deemtan qursii keessantu kun isinii dhiyaate nyaattu amma. Biyaan waan hin nyaadhu achumaan bakka finyoonaa fidaan jedhaani yookiin waan ta'e wayii mabraatii bakka tokko na agarsiisaan jedhaanii deemeen qaba yookaan finyoodhumaan. Akka kanaatti jarri kun immoo nama rakkisu kan namaan fin kennan untanicha. Namicha isa jaamaa kanoo maal gochuudhaaf? Wallahi keessi cabacabaan. Malaan jiraadhuun kana laa. Malaan jiraadhaas hin jireenyi qoy. Teenyee wal gorsinaa qoy. Hojii irratti maa inni beektu namni keenya maal beeka beektu hard work isa jedhamu qofa beeka. Hard work jechuun cimanii hojjechuu isa jedhamu qofa beeka. Garuu sana qofaa miti. Maa inni beektu kan achirratti barbaachisu smartii ta'udha hojii sana irratti. Hojii sana irratti yoo smartii hin taane yoo dimbettaniituma guyyaa guutuu cinqamaa ooltan namni sin caalaa kan cinqamaa oolu jira. Itu cinqamiidhaan taate harreetu waan ta'e itti baati ture. Smartii ta'uu qabdu jechuudha hojii irratti. So akka sanaatti bakka mala fayyadaman ni jedhamu kan gurbaan kun amma tutaa akkaseedha oole jara wajjin qamalee ta'a garuu amma bakka kana hojjechiisa kuna hojjetu. Okay. Maal kun? Moodii faashina mana hordofaa addatti baafadha waan akka Oromoo. Faashina hordoftu. Achi moodii kana naatee akka mana jiraadhaadha. Shimee asii qabu daawwanii. Caamaan kiyyaas adda kan malu. Inaa matameetaa macaamaan dhufatamu. Keessummaa mana namaa dhaqeen baasu. Baatameetaa.
Batin tayo. Bakit ka butuatan? Kopian lufatama, eshi. Ini kuat kalau. Kalau batin ano? Ini. Jadi itu jadi sih sadar kada. Jartin ka wala. Moody dapat ka kun. Kusuma style achi. Style de. Orota. Style dha kun. Asirratti hanga diruun maal style kanan isnaati. Kanan isneeti wanta itti darbina. Wallahi jechuudha. Wallahi video kana jechuudha. Bareechaa sammuudhaan lala. Nama jagna akkasii argeen beekuun. Dhugaa rabbicha bareechaa lala. Eenyummoo badii akka qabu kanarratti ni himtu. Ni lammaffaan immoo inni beektu nama akkasiitu nu keessa jira. Kaadrii akkasiitu nu keessa jirti. Dhugaa rabbicha bareechaati lala. Kamin jedhe waan rakkate dimadhu rakkate dhageenya radeengadda waan dheengadda nuti matte namballeesse bakka waan sana sirriitti machu bakka katteri dhaabadha mana seeraa deemee nama himachuu namballeesse. Walga'ii naannoo beektu kaadha. Naannoo keessatti walga'iin yeroo baay'ee ni taama. Walga'ii sana irratti immoo kan haasofsisu eenyu akka ta'e beektu akkamitti akka haasa'amu waan kana beektu. Naannoo keessanittis hin godhama jedhee yaada. Kunis akka sana naannoo irratti godhamaa jira. Walga'iin godhamaa jira. Walga'ii kana irratti maaltu uumame eenyutu maal ta'e isa jedhu immoo bareechaa lala. Ajaa ofirraan fuudhi naam. Sirriitti maan jiru. Manuma seeraa dhaqee himachuu namballeesse. Maali mati? Maali? Rakkoo ka waan himachuu. Maali ni rakkoochi maali? Maali rakkoochi? Rakkocha dhabneem gaafsa namaa rakkocha bulchaa waan dhabne miti maali? Maali risiitii naa kennu didee dhaqa? Risiitii naa kennu didee dhaqa? Maali risiitiin jara kana hojii? Garee anu gama? Inni bita gongoor. Maaf waliin maaf. Waliin maaf kira kabu koraa adda kitti bamacha. Garee deemuun. Garee deemuun. Maaf. Punya bagai di bagai musuh. Bas ini dah, udah auta, bas, antara, bas. Tiada dia apa? Tiba kita ini gerage, hal tu. Allah. Saya wal tere dah lajai bete, afu si bete, thorto. Afu, saya ada salpo apa salpo? Salpo aku. Ini nanti mana sih? Salpo aku, ay sih, ay. Bar aku kalah ini mah. Ade. Adamino. Aje bas. Akka jarri naasofne godhaa jiru argaartu miti. Abbaato salphisa. Allah. Sila maanja ole biyalu. Ayo jero se segura da. Ayo kasi. Ayo badi biyan. Taman. Ilmoo dhiiraa amma naa lala ka. Ilmoo dhiiraa tokko naa lala. Amma ni taa. Jimbel badu gadi. Jimbel badu jare. Jilbeeffachiisuudhaaf. Inni sun agartanii achumaan jilbeeffate. ايش تفوق في ميت امه؟ والله biyya akkasii keessa jirra. Uummata akkas nu godhaa jiru dhugaa rabbicha. Geeraa keessatti wanti kun ta'e akka kanaayyii nama dhaabanii nama deemtanii maafi mattanii jedhanii akka kanaatti tumaa jiru. Bakka inni dhumaa irratti immoo bakka wallaahi ilmoon dhiiraa yeroo kamiinuu taanaan sodaatanii akka hin duune dhugaa rabbicha duunni keenya nafu. Sodaatinni keessa jechuudha bultii tokko achi isin dabalu as isin fidu du'a keessan. So of kabachiisuun dirqama. Dhugaa rabbicha of kabachiisuun dirqama jira. Sagantaan raaf qabannee kanuma fakkaata sagantaa biraatiin walitti deebinutti isin jaalatamtoota.